Seenaa dhugaa Oromiyaa seenaa himamee hin dhumne kana wajjin haa ilaallu. Hanganuma viidiyoo keenyaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya. Haguugame keessaa jiru irratti ifni aduu warqii fakkaatu tulluuwwan durii irraa taphata. Kuni biyya bareedina ajaa'ibaa fi seenaa gadi fagoo qabdudha. Bakka seenaa Oromiyaan itti jalqabdudha. Nu waliin imala kana godhaa lafa yeroo dheeraa keessatti uumamee fi boca keessaa darbuudhaan seenaa keenya eessaa jalqabna. Namoota miliyoonotaaf deebiin isaa gara Itoophiyaa keessaa bakka Oromiyaa jedhamutti argama. Ati yeroo tokko kaartaa biyya tokkoo irratti quba kee kaa'uun daangaan sun seenaa akkamii akka qabu yaaddee otoo sararri daangaa sunii dubbachuu danda'e maal nutti hima jettee of gaafattee beektaa? Kanaaf maarree hanga dhuma viidiyoo keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. Har'a guutumaan guututti seenaa Oromiyaa kutaa tokkoffaa wajjin haa ilaallu. Seenaan Oromiyaa walitti bu'iinsa yookaan siyaasaa qofaa miti. Inni seenaa aadaa, eenyummaa fi hidhaa namoota hundaa walitti fidudha. Yeroo maddii dhugaa Oromiyaa maal akka ta'e qorannu of gaafannu bakka ati irraa dhufte beekuun nama ati har'a taatee akkamitti si boca. Lafa tulluuwwan magariisaa walirra aananii jiran bakka barii yeroo hurriin lafa tulluuwwan magariisaa walirra tataa'anii jiran bakka barri yeroo hurriin gaara haguuguu fi laggeen sulula durii keessaa qaxxaamuranii yaa'an yaanni kun bakka seenaa Oromoo itti jalqabudha. Naannolee Booranaa fi Baalee keessatti maatiin muka qilxuu yookaan ajjechaa jalatti walitti qabamuu turan. Manguddoon seenaa abbootii isaanii himaa ogummaa fi beekumsaan dhaloota tokko irraa gara dhaloota itti aanutti dabarsuu turan. Jireenya isaanii uumamaa waliin walitti hidhamee ture. Oromoon lafa isaa kabajaa loon isaa dirreewwan bal'aa keessatti horsiisee bakka roobaa fi aduu kabajaa turedha. Seenaa afaaniin dabarsuun aadaa fi duudhaa isaanii jiraachisaa ture. Sirboonni, mammaaksoonnii fi sirnoonni aadaa abbootii fi lafa kabajaan dhaloota dhalootatti darbuu turan. As keessatti sirna gadaa dhalatee. Sirni kun sirna bulchiinsa addaa ture. Keessatti hooggantoonni filatamuu aangoonis waggaa 8 dabarfamaa ture. Kunis haqaa fi tokkummaa cimsuu kan gargaaru ture. Oromoon hawaasa Afrikaa keessaa sirnaan gurmaa'ee ilaalcha fuulduraa qabu keessaa tokko ta'ee beekame. Kabaja hawaasummaa fi jaalala cimaa biyya isaa irratti hundaa'uun jiraataa ture. Jaarraa 16ffaa keessaa Oromoon gara biyya kibba isaanii irraa ka'uun lafa qonnaa mijataa, nageenyaa fi carraa jireenyaa barbaachaa sochii jalqaban. Imalli isaan godhan godaansa qofa hin turre, sochii abdii fi dandamannaa irraa maddee ture. Yeroo karaa kaabaa fi dhiyaatti socho'an rakkoolee hedduu isaan mudatan bosona cufaa, laggeen akkasumas gaarreewwan biroo waliin walitti bu'iinsa mudatu turan. Haa ta'u malee isaan haala haaraa fi of madaqsaa karaa haaraa banatanii fi haaraatti of madaqsaa karaa haaraa banatanii fi namoota karaa irratti isaan qunnaman waliin hariiroo uumaa turan. Babal'inni Oromoo humnaan qabaachuu qofa hin turre. Gabaa, socho'aa, fuudhaa fi heerumaa akkasumas ayyaanota waliin kabajuu Amaaraa, Somaalee, Sidaamaa fi saboota biroo hedduu waliin hariiroo fi tumsa uumaniiru. Walitti dhufeenyi kun afaanota nyaataawwanii fi duudhaalee haaraa wal jijjiiruun suuta aadaa garaagaraa kan haaraa eenyummaa Itoophiyaa keessatti mul'atu bocuuf gumaachee keessaa Oromoon jalqabatti kan argamtedha. Dhalaan babal'ina kana har'as garaagarummaa aadaa Itoophiyaa keessatti mul'atu keessaa inni addatti argama.
Oromiyaan kallattii teessuma lafa aadaa fi hafuuraan gara Itoophiyaa keessatti iddoo guddaa qabdi. Dhaloota hedduuf Oromoon gosoota isaa kanneen akka Boorana, Tuulamaa fi Maccaa kanneen biroo irratti hundaa'uun of ibsaa ture. Tokkoon tokkoo isaanii aadaa fi seenaa boonsaa mataa isaanii qabu. Garuu jaarraa 20ffaa keessa yeroo jalqabu yaadni haaraan dagaaguu jalqabe. Garuu jaarraa 20ffaa keessa yeroon jalqabu yaadni haaraan dagaaguu jalqabe. Yaadni kun daangaa gosoota keessaa darbuun tokkummaa uumuuf mul'ata qabaa ture. Hooggantoonni akka Maammoo Muzammirii fi Haaleedaa fakkaatanii yaadni Oromiyaa tokko irratti mul'anni uumame. Afaan Oromoo immoo gara sochii kanaa ta'ee mallattoo boonaa, dandamannaa fi abdii ta'ee mul'atee dagaagee guddate. Namoota hedduuf yeroo jalqabaaf afaan isaanii nama mana barumsaa fi jireenya uummataa keessatti dhaga'uun yeroo mirgi guddaa itti uumamee ture. Ayyaanota hawaasaa irratti namoonni walitti qabamanii afaan isaaniitiin sirba, shubbisaa fi seenaa waliif himaa turan. Kunis eenyummaa waliin daangaa fi dhaloota cehee jiru mirkaneessaa ture. Har'a afaan Oromoo namoota miiliyoonaan lakkaa'amaniin dubbatamu afaanota Afrikaa keessaa tokko kan namoota hedduu wal qunnamsiisu Itoophiyaa keessaa qofa osoo hin taane biyyoota biroo keessatti dubbataman. Kunis Oromoo hundaaf humni tokkummaa keessa jiru akka jiru yaadachiisa. Oromiyaan bara federaalizimii keessaa bara 1995 Itoophiyaan sirna federaalizimii erga fudhattee booda Oromiyaan naannoo mootummaa ofii qabutti ofitti beekamtii argatte. Kun bara haaraa jalqaba Oromoo irratti sagalee ofii kaastee bulchiinsa isaa irratti hirmaachuuf carraa fi aadaa isaa itti kabajuuf bakka guddaa ta'eef. Har'a Oromiyaan naannolee Itoophiyaa keessaa isa bal'aa ta'ee mootummaan naannoo ofii alaabaa ofii dhaabbilee aadaa socho'aa qabdi. Muuziyeemota, tiyaatiraa, yuunivarsiitii fi dhaabbileen garaagaraa eenyummaa fi boonaa Oromoo guddisuuf hojjechaa jiru. Finfinneen Addis Ababaa gara Oromiyaa keessaa argamtu jechuun magaalaa sochii dargaggoota kalaqaa fi garaagarummaa aadaa qabdudha. As keessatti dargaggoonni hojii uumuu yaalan artistoonnii fi barattoonni fuuldura bocaa jiru. Aadaa durii fi jireenya ammayyaa walitti fiduuf hojjetaa jiru. Oromiyaa keessatti magaalaa socho'uu irraa kaasee hanga baadiyyaa keessatti argamanitti namoonni fuuldura gaarii ijaaruuf waliin hojjetaa jiru. Lafa qonnaaf mijataa, gabaan socho'anii fi hawaasni dandamataa ta'ee diinagdee Itoophiyaa keessaa gahee guddaa qabu dhaloota dhufuufis abdii uumaa jiraachuun dubbatama. Humni Oromiyaa lafa ishee lalisaa irraa bunaa fi midhaanota garaagaraa fi nyaata haaraa oomishuun namoota miliyoonota Itoophiyaa fi biyyoota biroo keessatti argaman sooraa jiraachisuu jirti. Gandootaa fi magaalaawwan keessaa aadaan sirbaa, shubbisaa fi ayyaanota halluuwwan garaagaraatiin kabajama. Kunis boonummaa fi tokkummaa cimsuuf kan gargaarudha. Maatii walitti qabamee seenaa walitti himaa, ogummaa dhaloota itti aanuuf dabarsee. Maatiin walitti qabamee seenaa waliif himaa, ogummaa dhaloota itti aanuuf dabarsaa, hawaasa kabajaa fi abdii irratti hundaa'ee ijaara. Oromiyaan lafa guddinaa fi tarkaanfii itti dargaggoonni baratu kalaquu akkasumas hojii haaraa barnoota teekinooloojii fi fayyaa keessatti geggeessu keessaa ishee tokkodha. Piroojeektiin hawaasaa namoota walitti fiduun tokkummaa fi garaagarummaa humna guddaa Itoophiyaa ta'uun agarsiisu. Seenaa Oromiyaan seenaa dandamannaa, abdii fi mul'ata fuuldura ifaa qabduudhaan Oromiyaa qofaaf osoo hin taane Itoophiyaa hundaaf. Imala keenya keessatti seenaa Oromiyaa ilaallee akka Oromoon lafa isaa keessatti aadaa, sirna gadaa fi hawaasummaa irratti hundaa'ee ijaaree arginee jirra. Hundee kana irraa ka'uun Oromoon olloota isaa waliin wal qunnamee duudhaa walii qoodee fi tuuta aadaa garaagaraa kan Itoophiyaa badhaase keessaa gahee guddaa qabattee sadarkaa tokkoffaa irratti argamti. Kuni seenaa saba tokkoo qofaa miti, seenaa biyya garaagarummaa dandamannaa fi abdii irratti ijaaramteeti. Garaagarummaa keenya keessaa tokkummaa jiru haa qabanyu, fuulduratti immoo seenaa nama hundaaf gatii kennu haa ilaallu. Waliin taanee fuuldura Oromiyaa gabbisuu irratti haa imallu. Imala seenaa kana waliin waan deemneef galatoomaa. Kanaaf waan hangammaatti nu faana turtaniif galatoomaa. Paartiin tokkoffaan har'aaf asirratti dhaabbata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura.